kenna ruuhii qaalii takkatti ruuhii takkatti isaan kenna jiruu fedhe jiraachuu danda'a fuudhee ilman qabu wanni na gube kana tokko faaju ilman qabu wallahi ustaad Kamaaliif وما قلت ندندن افتوحت ما ندندن yoo xiqqaate ilma osoo argatee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Xiqqaatu bultee yoo booyaan illee maa boottan namaan jette dirqama obsuu hin dandeenyu hin boonna akkamitti imimmaan raafataati akkam gochuu dandeenyu obsuu hin dandeenyu jechuudha. Jiruu gaarii jiraachuu danda'a akka fedhetti yaa maa du'ee miti ni du'a ilmi namaa anillee hin du'ati illee hin duuta. Of course nuun duun rasuulli rabbiyyuu ni du'an jechuudha. Namni hin duune addunyaa kana irratti hin jiru. Nabiin kennan du'an sallallahu alaihi wasallam abbaan fedhe iyyuu du'a. Maa du'ee miti akkaataa wallahi osoo taa'ee kitaaba isaa barachuu akka fedhe danda'a. Rakkinuma takka qabu namni kun jechuu subhaanallah isinii galee maaliif inni maaliif rakkan nuuf jechi anaaf si jechi hubachuu qabna hubatamuu qaba kunuma ta'uu qaba anaaf siif jecha seeni waan biraa maal achi nigdi achi jira warqiin achi argatu jira warqiin bakka san hin jiru bosona keessa nyaata hin qabu nyaata takkatti yookaan gaafa argatti nyaanni achi jiru naa himaame yookaan ganama nyaatee osoo guyyaa nyaatiin osoo galgala nyaatiin akkasi jiraata rabbuma qofa beeka jechuudha. Isinii galee ganama nyaatee yookaan ganama nyaatee osoo guyyaa nyaatiin galgala osoo nyaatiin buluu danda'a yookaan dheebotee achi keessa aduu argee jiraata garuu jechuus taas Kamaal ebboo jiruu fedhe jiraachuu danda'a nuu olitti wallahi alazim ana oli jiraachuu danda'a si olitti bakka fedhe biyya fedhe Awustiraaliyaa Ameerikaa Awurooppaa biyya fedhe keessatti jiruu madhatatee jiraachuu danda'a ani fedhu jireenya dhuunfaa kiyya haanatti haafuu jireenya dhuunfaa kiyyaanatti haafuu isinii galaami jireenya dhuunfaa kiyyaanatti haafuu ani dhuunfaa kiyyaan akka fedhe jiraachuu ni danda'a garuu hin barbaadu jireenya dhuunfaa kiyyaanatti haafuu ummata kiyya kana saba kiyya kana ummata kiyya kana akka irraa dhaladhe kana jiruu gaarii akka isaan argan barbaada lubbuu tiyya takkattii tana kenneefi isaan akka jiraatan barbaada jedha. Nuti maa du'ee miti obboleeyyaa wanni nu hubachuu qabdan qabxii kana yoo du'e of course hin duuna atiin duuta atiin hadha nan dhageeffattu hin duuta anin du'a abbaan kiyya hin du'a kullu man alayhaa fan rabbiin nutti hima kan akka duunu rabbiin nutti hima zaahira directly argaa jirra guyyaarra nama dhabaa jirra guyyuurra namni hin du'a abbaa keenya du'a haadha keenya du'a fira keenya du'a hiriyaa keenya du'a namni hin duune hin jiru kullu nafsin dha'iqatul mawt aayaa meeqatama keessatti akka duunu rabbiin nutti himee jira. ربي نتي ميجر اسم مقرر يا ربي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ربي نما جالتني سنجلا فودي أبين سنجلا هدسه وانتو تهدود أن اسم مقرر دارك تلي رجاك أبا تما وجين أكمل تكوريكم بيكو باربانا وانتي كنا بيكو نموتونو جباميتي غندوما ميتي تكا غندوما للسنين بين للسو في اللينجو وانا كنا دوباتشون غندوما يوتاي nama rawareegame haasa'uun gandummaa yoo ta'e gandummaa ta'u bareeda rakkoon qabu nuti dhimma irraan qabnu nuti waa'ee gandummaa irraan dalagu namni kun nama dhageettii guddaa qabudha. Akkuma namni gaafa qabsootti seenu namni kun akkuma qabsootti seenu namni hedduu isa jaalatu namni hedduu isaaf gammade namni guddaan tokko gaafa qabsoo seenu namni hedduun isaa gammadu gaafa inni hedduu illee nama hedduu gadda. Ilma namaa kanarraa gaafa namni hedduu nama dachiif samiin agarteetiin isaaf gadditu jirti nama haywaan hundi isaaf gaddu jira nama gaafa inni hedduu immoo namni takka keeri sangoonee jira ustaas Kamaal ebboo immoo nama agartee kalaama rabbii barate nama agartee haqaa nama dhugaa nama lubbuu ofiitiif osoo hin jiranne ummataaf jiraatu waan ta'eef nama dhageettii guddaa qabu kana akkuma inni dhageettii guddaa qabu hatta bar waan biraa haafu janaazaa isaa irratti hin salaan reeffi isaan argin namni gariin an reeffi janaazni ustaas Kamaal ebboo baalee roobee seeneedhaan eessa akka information argatan hin beeku ani wanni jiru kun soba
reef baalee roobee seene hin jiru. Reef baalee roobee hin jiru. Quban qabnu nuti dhageenya asuma keessa jirra. Amma yoo hin jirreettan nu fidaa. Nu amansiisaa. Dhaynee irratti salaanee janaa'iza du'aa goonaaf. Isinii galaami. Kanaafuu wanti as keessatti deemamaa jiru wanti hedduun wanta dhugaarra nama kijibuu caala. Nama subhaanallah du'aan isaa jiraa caala. Nama garii du'aan isaa jiraa caala. Du'aan isaa nama garii immoo jiraan isaa iyyuu ka du'aa hin geenne jira. Ustaaz Kamaal Eebboo du'aa miti. Jiraa miti du'aan isaa jiraa nama caaludha. Nama dhageettii qabudha. Nama rabbooma qabudha. Nama rabbiif bulu bashaasha fuula. Kanaafuu wanni sin jedhaa jiru dhimma ruuhii irraa haasa'aara. Dhimma ruuhii amma duute tan. Ruuhiin tun kabajaa rabbiin bira qabdi ilma namaa biratti illee qabdi. Nu biratti illee. Kanaafuu wanti jedhaa jiru hadhallee borullee wanti nuti jedhaa jirru Ustaaz Kamaal Eebboo akkamitti akka ajjeefaman yookaan immoo akkamitti akka shahiidee ta'an ifa nuuf ba'uu qabaadha. Ifa nuuf ba'uu qabaa. Ololaa miti. Akkana turee akkas turee miti. Ragaa qabatamaa wajjin. Ragaa evidensii dhugaa irratti hundoofne waan san arguu qabnaadha. Dhimma yaada kiyyaa miti kun yaada uummata guutuuti. Yaada uummata guutuuti. Yaadni uummanni guutuu ka jedhaa jirru waan baay'illee haasa'uun barbaadu. Namni waan namni aare dogoggora hedduu keessa seenaa waa hedduu laaqqata. Namni emotional ta'a of agartee raggaasisuu hin danda'u. Of qabuu hin danda'u. Namni agartee aaree waan tokko itti dhagahama jechuun namni irraa du'e. Ustaaz Kamaal Eebboo Hamza irraan duune, ustaazota irraan duune, nu hunda irraa du'e jechuudha. Baale irraan duune, Arsii irraan duune, Jimma irraa miti, Harargee irraa miti, Wallagga, Walloo irraa miti. Oromoo hunda irraa du'e. Oromoo hunda irraa du'e Ustaaz Kamaal Eebboo. Nu hunda irraa du'e, uummata kan hunda irraa du'e. Kanaaf nuti akka kennatti ka jedhaa jirru Baalee. Ani akka Baalee miti, akka Hamzaa miti. Uummanni hundi nu wanne barbaadaa jiru Ustaaz Kamaal Eebboo illee Baaleef qabsaadhee achi hin dhahin. Ummata nuuf jecha jechuudha. Generalize hunda kennaaf. Kanaafuu kan jedhaa jirru ammallee borullee wanti nuti jedhaa jirru dhugaan isaanii ifa nu haa bahudha. Ragaa qabatamaa wajjin ragaa qabatamaa ragaa evidensii yeroo san lola ture maali ololaa miti. Lola ture nama achi ture hunda wajjin nu amansiisuu qaban eenyu ture. Ustaaz Kamaal Eebboo bakka san dhaqan eenyu wajjin dhaqan nama meeqa waliin turan nama gaafa san du'an immoo nama meeqa du'e nama meeqa hafe nu haa beeksisame. Nama meeqa wajjin deeman namni sun isaa wajjin deeman sun hundi hin dhume moo nama jirutu jira. Namni sun yoo jiraate namni riyaalitii dhugaa irratti hundaa'e nu amansiisuu qaban dhugaan nu ba'uu qabdi. Ka jedhaa jirru kana rabbiin agartee qubsuma isaanii jannatul firdawsii haa godhu. Rabbiin fi rafiiqil a'laa agartee jannata ol aantu san keessa rabbiin haa qubsiisu. Warra agartee nuufillee sabrii haa kennu warra isaaniitifillee sabrii haa kennu nuundaafuu sabrii haa kennu. Rabbiin dhugaa isaanii haa baasu. Rabbiin dhugaan jalaan dhokanne. Rabbiin qaadir alwaahidul ahad الفرد الصمد إني أقرتي دندها تيسون لقاء سام باسيني مالي في نم أستاذ كمال يبو نم ربين قبت نم قرآن كلام ربي كان قبتين نم كلام ربي كان قبتين نم كلام إساق قبتين ربين هنون كيس كلام إساق قبتين ربين أستاذ كمال يبو قرآن كلام إساق قبتين سنيف جج فلا نحافظو ربين لقاء ساها ربين حق ساها باسو ينا du'aa dhambira dhaabachuu tasuma yundagannu waan kun guyyaa lama sadii callifamuun qabu wanni kun radda lagamuu qaba. Namni radda lagaa jiru yoo jiraate reality saniin guyyaa takka lama sadii iyyinee callisuun qabnu waan kana radda laguu qabna jechuudha. Namni tokko yoo ta'e namni miliyoona laayivii haasa gaafa ustaazni du'an immoo callisuun sirrii miti. Hundi keenya iyyuu baanee waan kana radda laguu qabna. Kanaafuu ka jedhaa jirru gabaabumatti dhugaan isaanii nu haa ba'u ragaa qabatamaa ragaa sirnaa haala qabatamaa haala nama amansiisuu qabu wajjin nu haa fidan. Akkasii amannee waliin deemna. Hin ta'u taanaan nullee maal akka yaannuu fi maal akka ta'amuu qabu ganaa waan baay'ee haasofne irra dalaynallee hin shakkina. Wanni haasa'amaa jiru dhugaa ta'ee jenna.